Sagal saddeettama gaafa qabsaa'onni Oromoo warri jalqabaa walitti dhufanii karaa adda addaa amantii adda addaarraa naannoo adda addaarraa dhufanii otoo qabsoof deemaa jiraniiti Somaalee keessatti qabamanii boolla tokko keessatti gaafa namni dhume sana irraatii jalqabe gammoojjii Shingillee jedhamtu keessatti jecha sanarraa jalqabe jechaani sana dura uummanni Oromoo wareegamne jechaa toon taane sana asis taane toon taane achirraa jalqabe akkuma turning pointitti jechuufidha malee dhumaatii fi wareegamni Oromoo seenaansaa baay'ee bal'aa gara fuulduraatti seenuun qorattoonni baay'eetti jedhu keessarraa jalqaba gaafa uummanni Oromoo gabroome gaafa miliyoona 10 irraa miliyoona 5tti gabbu'e miliyoonni 5 sun wareegamtoota jechaadha isaanii dabaleetii addatama ergasiiti dhumaatiin Oromoo persentii guddaadhaan itti daddabalamaan dhufe malee isaa yeroo itti xiqqaatee hin jiru. Kunis maali uummanni dammaqaa waan dhufee fi mirga isaa dhumaatii hin ajjechiis immoo ittuma daddabalaa dhufe jechaadha. Inni amma sadarkaa lakkoofsaan bira gahamuu hin dandeenye gahaa jira jechaadha. Akkuma sanyii lubuu sadarkaa sana ga'ee jira jechaadha. Kuni Oromoonis dammaqee ka'ee hin barbaadu jedhee waan tolatu fi diinni samma qaban akka jirutti fitu kanaaf itti dabalaa dhufe sadarkaa kana ga'ee fuuldurattis hamma mirgi Oromoo kabajamutti waan dhaabbatu miti yoo Oromoon harka kennee lakki gooftolii kosiniin bula yoo jedhellee waan dhiisan natti fakkaata akka ilaalu maaliif uummanni kun rakkateeti malee fuulduratti nuun dhaabbatu waan jedhu jiruufi jechaadha kanaaf wanti nuti qabnu walqabaannee jabaannee wal bira dhaabannee falmachuu yoo hin taane dhumaatiin suni dhuma qabu jechaadha ittuma fufaa jechaadha kanaaf kanarratti itti yaaduun barbaachisa hundi keenyi gootonni akkuma dura jedhe gootni gosa adda addaati kan dirree dhaqee otoo du'ee gootadha kan mana hidhaa keessatti didee mana hidhaa keessatti garafamee waan guddirra ga'u gootadha kan baqatee ala jiru gootadha dhiyoo kan ammoo akkuma hundi keessan qaba qabdanii ilmaan Oromoo dargaggoon Oromoo garatti deebi'an dhabanii miilaan biyya Afrikaa irraatii Awurooppaa lubbuu baafachuuf deemanii galaana keessatti kan dhumaa jiran kun sababni rakkina mootummaa sanaati kan akka hoolaatti morma qalamanis sababuma sanaati jechaadha kanaaf hundeen rakkina Oromoo hundee impaayera sanaa hundee mootummaa sanaa rakkina mootummaan sun fidati sadarkaa adda addaatti dararama guddaan kan irra gahaa jiru sanadha jechaadha wareegamni sanadha jechaadha sanadha yeroo yaadannu nama du'ee awwaalame duwwaa miti dhaabiitti kan du'e hedduu caala jirti Oromoo yoo ilaalle jireenya miti namni lafa isaarra buqqa'ee akka kuruphee leenci barbaaduu fi wareeraadha jiraata ilmaan Oromoo yeroo ammaa lafa isaarratti qe'ee isaarratti wareeraa jiraata yoo maal dubbadde qabama laata yoo maal jedhu nukkama laata yoo maal jedhe ilmaan kiyya na jala ajjeesu ka jedhu sodaa fi wanni jala jiraata jechaadha uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti kanaafi haala hedduu rakkisaa keessadha jirra hubachuun barbaachisaa of xiinxaluun barbaachisaa maal gochuu qabna tokkummaa keenya akkamitti ijaarrachuu qabna afaaniin dubbachuu osoo hin taane hojiidhaan akkamitti agarsiisuu qabna nuti carraa nu tolee gad baanee at least namni qabeen kun jiru jireenyi biyya alaa rakkina mataasaa qaba garuu warri akka kuruphee sodaachaa jiran suni maaliif akkamitti isaaniin gargaaruu qabna warri falmaa jiran ijoolleen harka duwwaa qawwee baraa jala dhaabbattee akka hamaa jirtu kun maal gochuu qabna hin jedhu kanatti gaafachuun kun baay'ee wanniidha jechaadha kan baranaa kan xiqqoo adda guyyaan gootota seenaa haaraa ta'edha yoo fudhanne gaafa Apiriil 30 ni yaadattu mana barumsaa yuunivarsiitii Ambootti dhumaatiin guddaan inni ta'e jechaadha kan ijoollee irra gahee guyyaa gaafa 30ti itti lama dura jechaadha waggaansaa ijoolleen kun warra didee harka duwwaa otoo beekanii ni beeku wanni garan laaftee fi akka geessan beeku garuu sana manna dhuunaa wayyaa jedhaniiti otoo namni arguu jikeenya arguuti warra dhuman sana sa'aatii amma sa'aatii kana wanta ta'aa jiru hundi keenya quba qabna
Kanaaf kuni haga yoomitti itti fufaa uummanni Oromoo maal gochuu qaba kan jedhu serious discussion wanta barbaadu baay'ee gaaffii deebisuun isaallee nama rakkisu garuu Oromoon deebisachuu kan danda'u salphaamiti. Kanaaf guyyaan kun hedduu ulfaataadha yerootti of qinxallee waa gochuu qabnudha. Wareegamni itti fufaan mallee fuulduratti kan kana caalu dhufuu danda'a. Biological waan illee dhimma itti bahuu danda'u yoo argame atoomikiin illee badu danda'amnaan jechaadha. Maaliif wanti hubachuu qabnu mootummaa wayyaanee amma gosa fedhellee siyaasa taanaan hin amanamtu fiinesh argineerra kan warraa waliin hojjetanis agarree jirra amma yerootti dhimma itti ba'anii gaafa yeroon ga'e waan irra ga'u. Kanaaf jala deemnillee itti firoomnillee karaa hedduu yaadnillee waan garaa nu laafin natti fakkaatu jarri itti falachuu han qabu nu duwwaa. Faranjiinis Oromoon dhume dhumuu baate dhimma qaba. Yoo nuti falmannee jabaannee lakki gaaf tokko isinis nu wajjin jiraachuu dandeessu nuti biyya keenya ijaarrachuu dandeenya economic relation qabaachuu dandeenya jennee waa indikeetitti goone malee waan nu wajjin dhaabbatanii jiru. Rakkina hubatu nu caalaa hubatu rakkina keenya garuu duuzee keerra godha dhimma qabatu. Dhimma keenya kan tolfachuu qabu hundumaa dhimma keenya kan hojiidhaan agarsiifachuun qabu hundumaa karaa dippiloomaasii hedduun hojjetame jechaan namatti barsiifne jechaadha. Uummata Oromoo rakkina Oromoo hin beeknee jiru baay'ee hedduun isaanii hin beekan. Garuu maaliif nu gargaaruu dhiisan? Maaliif akka nama nageenye jedhanii dhiisan? Maaliif jarri kun ofii isaaniiyyuu hin jabaanne ofiiyyuu waliin galle ofiiyyuu fuulduratti bakka tokko gahuuf amansiisaa hin jiru har'atti kan boru dhufu hin beeknu. Kanaaf isuma amma jiru bineensa sana wajjin anaan amma na gargaara pirinsipilii faranjii akkasii koodi soluushiin amma sun waan namni immoo natti hin fakkaatan waa hundaatiin qabsoo keenya gargaaruu dandeenya garaa wal bal'achuu dandeenya fuulduratti waan nutti dhufu ilaaluu nama danda'udha. Meeqa barate meeqa qabna dhiira meeqa qabna jagna meeqa qabna garuu jagna keenya dhimma itti baanee akka Oromoo jagna kan qabu jiru biyya impaayera Itoophiyaa kan tiksee waggaa meeqa garuu goota qabnu sana dhimma itti bahuu dadha kan dhimma itti bahu adda alaaqaadha jechuudha. Sana daa'imarratti godhachuu dandeenya yaaduu dandeenya waan kana irratti kan hubachuu nu barbaachisu namni tokko tokkoon iyyuu rifleektii godhuu kan barbaachisudha jechaadha wanni jedhamu. Karaa adda addaatti sochiin jira kan Oromoo. Garuu sentariin sochii keenya kan jijjiirama fiduu danda'u maalidha jennee adda baafachuun hedduu barbaachisaa akka ilaalu. Dippiloomaasiidhaan rakkina keenya namatti himannee meediyaa bal'aa godhannee waan adda addaa himachuun gaarii baay'ee barbaachisaadha. Garuu kan jijjiirama uumuu danda'u eenyu? Humna Oromooti. Sentariin humnaa qawwee Oromooti. Saasitti. Biyya Afrikaa turuuti eessa yoo ta'u hamma qawwee hin qabnetti eessallee ga'uu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf humna jabeeffachuu qabna. Humni keenya immoo qawwee inni guddaan. Yoo sanaa alatti humni biraa dhufa yoo jenne tarii yoom sinaa ta'uu hin beeku hin ilaalla waggaa 2-3 booda eessaa nuun qabu. Namichi injiinariin mootummaa Itoophiyaa Mallas maal akka jedhe beektanii gaafa jalqaba dhufe dimokiraasiidha. Dimokiraasii ijaaraa deema abbaan barbaadan akka barbaadanitti uf ijaara meediyaa barbaadan ijaarradha waan barbaadan godha joornaalistii illee waan barbaade dubbachuu danda'a waan fedhe gochuu danda'a garuu waan tokko ittiin barbaadu nama qawwee kaasuu barbaadu. He knows iddoo rakkinni jiru waan beekuufidha jechaadha. Inni kaan eessaanuu isin gahuu hin danda'u anaan jijjiiruu hin danda'u kan asirraatti na kaasu qawwee waan jedhee itti amanuufidha jechaadha. Kanaaf nuti illee sentariin humna keenya sentariin humna Oromoo eenyudha maalidha kan jedhu irratti adda baafannee baruutu nuti jira jechaadha. Kana yeroo jedhu wanti gochuu qabnu waraana bilisummaa Oromoo jabeessu
sochii qeerroo jabeessuu isaati. Yoo sanan taane kadhaadhaan United Nations dhaqnee gaafachuudhaan eessattis dhaqnee iyyachuudhaan jijjiirama wanta finnuu xiqqoo nu rakkisaa jechaadha. Kanaaf karaa hunda haa jabaatu Oromoo garuu santariin humna Oromoo waraana humna Oromoo jabeeffachuudhaan sanarratti fookas gochuun sirriidhuma haanuma ta'uu qabudha jedhanii ilaalanii yoo sanan taane jijjiirama nuti finnu waggaa meeqallee haadha amaanu yeroo isaas hin dheerataa eessallee nu geessisu jecha salphaan humna qawwee ijaarrachuun haala amma jiru sana keessatti garuu oopshinii biraan jiru sana duwwaa. Kanaaf nuti warri carraa argannee jirru wanti gochuu dandeenyu humna waraana Oromoo jabeessuu sochii qeerroo jabeessuu yoo humni biraa jiraates gosa biraatiin humnuma haa ta'u malee jabeessuu gosa abbaa ta'ee jennu haa ta'u jecha adda bilisummaa Oromoo haa ta'u adda eenyu haa ta'u garuu humna qabaachuu qaba jaarmaan mootummaa sanatti falmu humna qawwee qabaachuu qaba jechaadha. Humna qawwee qabu taanaan jijjiiramni fidu hin jiru bada. Kanaaf waan kanarratti haa jabaachuutu nutti jira. Waan kana ilaalchisee akkuma gaafa amajjii 31 projektii wagoo jennee jalqabne iddoo keessa kufa qabdu waggaan kuni barri 2015 kuni bara itti waraana bilisummaa Oromoo jabeessinudha jedhamee waan labsame tokkotu ture. Sana keessatti qooda fudhachuu abbaan barbaadan abbaan gurgurayyuu humni sochii biyya keessaa jabeessuudha qabsoo bilisummaa Oromootti bu'aa buusuu kan danda'u humna ofii ijaarrachuudha jedhee abbaan itti amanu ammallee qabsoowwan projektii sana bira fiiguu danda'a jechaadha. Maallaqaan duwwaa miti yaadaan waan adda addaatiin jechaa koota. Kanaaf sentariin yaada keenya yoo dhuguma kan gootonni keenya kun gootonni keenya haadholii keenyatti dhuman sana qabanneetu fuulduratti socho'uudha yoo jenne humna Oromoo ijaaruu irratti xiyyeeffannoo kun jedha. Kanuma jechuun barbaada gabaabaatti galatoomaa injifannoo uummata Oromoo faana.